yooniin gurbaa an kadiirii fi kanna addunyaa tanarra jiraadhee an isaan dhiise aboo hammaama keessatti darbanii bar harka na cabe kana qabanii nam daranuu na cabsanii jechuun maal la godhanii ummanni beeke ummata kaani ummata nam jaamoo torbaattu harka kana daakee na fixeensi hin jeeoo mujrima hasan wayna hambisanii saway maallaqaan bitamanii ummaatii miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Azalaatu bakka jirtan maratti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Akkam jirtan kunoo Ali akkuma mana na biratti argaa jirtan akkuma dheengadda viidiyoo gola arti Oromoo irratti haasawaan ooluu asirratti gartee viidiyoo irratti isiniif isin dubbadhu jeesanii yeroo san irraa kaasee namallee ijoollee hedduun na wajji ture. Ijoolleen na wajjin illee viidiyoo seenuu baattu nama hedduu wajjin bakka gartee isatti awwaalan san dhayne nama waasii kan nu qabne malee nama waasii himu dhabuu jannamni akkasii ta'abaluutu gartee kana fi bakkittollee naa himee kana bira dabraa sababa kiyyaanillee jarrisan haadhuma mana isaanii rakkisu jiran Kadiir kaasii beesan jaartii isaan rakkisu jiraa jechuudha. Siitu Ali baasa maarree jeeti viidiyoo isaanii takka akkas jechuudhaan arkee ammoo Ali kun harkaa dhukkubu jira akka malee tumanilleedha. Ali salaamtaa gaafadhu hordoftoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii channel khiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Egaa arraan tana alhamdulillah bayeetiin jira. Ummanni san jechuun akkaataatti nasruu eeggatan dhugaa isiniif himuudhaaf duraan siif kaanii bal duraan. Arkuttiin jira maan isaan jan guutuun arkuttiin jira nuyi. Amma iddoo asoo hin danda'uuti yaa. Baramma akkuma gartee hordoftootaa fi kunummaan akkasii harkanii fi malee harkanii kaameraa dura se kaa'e waa haasayuu fi humti hangaan danda'utti anumaatu gartee waan irra ture. Uummanni waan biseesa. Warra nan bisne uummanni ni. Uummanni nan bifne yaa gurbaa kaa isaan ammallee taanan galgala kanallee jechuun kalee galgala maal la godhan seeta. Nasruutti hin deebitu ummata duwwaa ummata zeeroo. Ummanni kun silaa nama heddumaateeti asirraa na fuudhe malee na fuudhanii eega asirraa na tuman jechuudha. Nam jaamoo torba si dhaban asirraa yeroo si dhaban an hoggaan miciyyoon ummaa hoggaa jettu hoggaan gabbuu jechuudha. Ummatuma fuudhee akka risaatti naan deemuu dha. Viidiyoo irratti arkee. Viidiyoo quba qabaa miti ani. Anzaasan viidiyoo quban qabuun agarree waan. Akkatti si fuudhan san hunda viidiyoo gubba jirti. Quban qabu nafu viidiyoo illee nakkaatan isa. Akka nama isin wallee isa taatu Allah waan nama eenyu beeka eenyu namni maree fakkeenyaa viidiyoo. Haya eega sii bara eega asirraa na tuman na caccabsanii akka na laaffisanii jechuudha. Bakka tuma akkasii takka addunyaa tanarratti takka eegaan addunyaa maal waltaa aboo dhuufuu ummata duwwaa laal amma lafee tana ammaan tan laal sammuu tanatti waan facaan nasru maaliif yoo jette waan isaan na godhan baantaami kana san ijeessiif himuu hin danda'u. Ummanni ummata duwwaadha. Maal aboo eega asirraa na cafakan na laaffisanii nama hedduu saniin namni tokko irraa dhaabbu hajuu hin jirre jechuudha. Najjeesanii mana keessatti irraa na fuudhaniiti. Guyyaa duraa eessis geessan. Natumaa na oofan asirraan. Natumaa na caccabsaniiti na laaffisanii uummanni nam torbaan jechuudha. Eega na laaffisan booda baasarra na darbanii bakka biraa bakka maatii itti dhufte kana na geessan. Eega na geessan halkan achi bakka sanaas hin jijjiirre. Viidiyoo hin kaa'anne ture. Eegana viidiyoo na kaayyatan eegana quufan booda. Kaameraa. Eegana tumanii uummanni san na laaffise booda jara lameen narra dhiisanii kutan harkinis na cabee gaammaan tana hulaanis alaan qoqqolloffiidha. Hulaan qolloffiidha. Waa anamma qaalii isaanii godhuu malee ni wallaalee bakka maaliif mataa keessa na tumanii waa akka takkaa addunyaa tanarratti qixxeedhaan jarri kun na tume takkaa tumamee hin beeku. Maatii miti boo ammas jalaa'uun hafuunuti. Ammas maal na godhan aboo nyaata nakkannaa hin jiran ummata duwwaa yooniin addunyaa tanarra kan hin jiran dhufee na jiru. An jechuun ammaan tana ganaallee jechuun saayiba kiyyaas
Ammani ismee laala waan dhiirti waan godhuu deemtu as gubbatti akkan si jetteen dubbattu isaan haadha aadatanii akkan hojii. Aboo dhiiga kanaan na balbala akkamii jiruu tanarratti uummanni akkasii na tumi takka aan tumamee tumaa akkasii tumamee hin beeku. Akkaataan itti si baase silaa gartee rabbi si garsiise amma yeroo bunu gabbaatu namni meeqa hojii irraa. Namni hedduudha maashaallah. Nam lama qofa harkanne beeka dhugaa jara sanuu gartee halkan isaa malee. Mana sana eegaan harkadde booda laa jarri lamaan poolisii bara. Isaan dhamnaan moga kaanii kutan malee silaa akkasumatti gartee hatta atillee bar wajjuma si geessan mana hidhaasan wajjuma si geessanii sababni maalii janii isin gaafachuu ta'anii bar silaa akkasii qaban. Jarri bar jarri eegaa isin gama gadiitti silaa isin maal godhuu qabdan ni beektaa? Xaadhaa marsuu qabdan ture. Isinii dogoggora godhe. Eenyu xaadhaa? Uummanni hoggaanii fi isin jechuudha marsitanii ulaan dhuftanii xaaqumaan horiyan. Amma silaa jechuun mana keessatti qulfillee silaa godhatanii hoggaa ulaan daddoomtu. Alhamdulillahi rabbil alamin. An uummata kana harkaaniin baay'ee hin turre bari isin dura naqixaatu jiranii bari. Maallaan jedhee achi dura viidiyoo kaayyatanii maallaan jedhan si baafnaa naan jedhanii ture walitti araaramnee jirra. Viidiyoo gadhiisaa jiranii harku jirtanii. Illaallee waan viidiyoo maa ulaalutti hin jiru. Maallaan jedhan si gadhiifna homaa yaatini garuu naan jedhan uummata duwwaa uummata gowwaa gagamaa. Abu'aan dhiiga kanaan na danfammaan ta'an maallaan jedhan ganaallee waa'ee nama kannaa jibbu nama kannaa nama kadiir jibbu naan jedhani bara uummata duwwaa. Ati jala deemuu qabdu nu hojii deemuu qabda mee hangamii jaatti sammuun isaanii uummata ani jechuudha ganaadhaan jechuu kadiir jooniin an torbaan lama keessatti nimaan fayyaa miree ati fiiduroo. Ni fayyitaa yoo rabbi jee gartee amma asirraa barandanii halkanii malee silaamaa uumanaa akkamatti. Kana fadhiidoo du'aa kana reefka kana harkana sababa uummanni gurguddaan dhedheeraan sana harkana daakattiin harka isaanii galee waywaachuu eegale maleen. Namni harka namaa jiru akkasuma. Maaliin godha gaa viidiyoo tiyyaa sana garteeti aboo safuu tiyyaa maaliin godha re'an maaliifi harka kanaatu isaanii qabeef. Ammas yoon harkummaan nu hiikate ulaan tun qolloffiidha. Isaan wanti sibiila gurguddaa dhedheeraa muratanii boo guyyaa alaana qollofanii deeman akka ba'anitti. Waa takkallee akka nutti hin jiranii bar nyaata. Wayi uummanni wayii na azabe. Mee nuti kas goone irraa si dhorkaa ture gaafa sani yaa obboleessoo himika amaarika abool sibiila lubbuun na qabanii najjeesaniitiin sin jaa. Amma akkasii sanboota maallaan jaalli beektaa? Nasruudhaa wajjin deemuu hin qabdu nama kannaa fi kadiir jibbullee ganaatti dabalamuu hin qabdu jaan uummata gowwaa uummata horii. Nasruun wajji qabii maali viidiyoo irratti saniin dhage. Yooniin gurbaa an kadiirii fi kannaa addunyaa tanarra jiraadhee an isaan dhiise. Wallaahi jiruuti jetana rabbii dhaabbu waan isaan na godhaniin beekame. Aboo hammaama keessatti na darbanii bar harka na cabe kana qabanii daranuu na cabsanii jechuun maal na godhanii uummanni beeke uummata kaani uummata nam jaamoo torbaattu harka kana daakee na fixeen siin jeewoo. Mujrima haasan. Wayna hambisanii isa wayi. Maallaqaan bitamanii uummatii miti namni garuu aboo itti dhisi waan isaan hirkata hanqa kennaa akka inni si godhe kanaa miti kana lama goonutti ilmaa hundiifnu isa immoo danda'amti. Michiyoon takka mana keessaa gabaabduu mootummaa qabsiisuudha dhisee. Michiyoon takka achi keessa kireeffattee jirti beektaa? Inni hoggaa qollofaniis dhalaa ta'an itti godhanii kutaniisa michiyoon san fincaaniif hin deemaa kottuuti yogguu takka narraa banii jennaan. Anuu silaa qulfii qabaadhe isiin baasa maal jetteetti guyyaa itti aanu guyyaa na azaban guyyaa silaa hammaa mana keessatti viidiyoo narraa maruu ta'an san na tumanii. Viidiyoo tokko qabee nam sadiin dhufanii beektaa isaan guyyaa san. Tokko tumaadha jaan tumaa viidiyoo isinirraa hin maraa jeen. Nasruudha garaa gumnaa. Mee nasraan san jaabar gowwaan xaasaan kun xaasaa namni tokko yeroo nama tumu laal alhamdulillahi garuu dhageessa yeroo nama tuman
dhiiroo maaltuutu na duuba naafee namni yaaduu qaba malee ilma dhiiraa kana fakkeenyaaf anarraan tana caccabe hoggaa san ifirraa illee qabuu hin dandeenye. Namni viidiyoo tana harkeessa hedduu galatooma keessattuu namni bakka san naa tilmaamee akkasitti waliin bakka san dhayine hedduun isin galatoomfadhaa. Yoo rabbi jee gara fuula duraattis waan kennaan ta'u kanumatti ilaalaa kana booda. Maaliif jettan dhiirtii ol baatee piippiif jechaan ooltu maqaallee Nasruu miti Nasra jee. Nasraadha jee bar Nasraan as baasu meetu dubbii lammaffaa jalanii deemta uummata sammannummaan kun uummatuma akkami duwwaa sabboota guyyaa sadaffaatiis itti aansaniituma naqixaatu eegalan naqixaatu eegalanii Nasruun eessi jira bilbila fiti ni dawwalla maare bilbila kiyya YouTube kiyya jala iraan fudhatanii Oromoon guutuun bilbila lakkoofsa kiyya cheelaa fudhachuu jirti. Amma dawwalleeti Nasraa yaamnee Nasraan dhiira ta'u asitti dhufuuyi maal jaan Nasraan yoo dhiira ta'e asitti dhufu jechuun bilaamaadha. Garuu ana hoggaasan maali sila illee harki kun illee na cabaa ta'uu baatte isaan illee tumullee isaan kana lameen yoon sila manni kasan na laaffisuu baate na caccabsuu baate jechuun isaan kanallee waltumna nallee yoo tuman ammas yoon harkaa illee bahuu silaan danda'ellee hulaan qoqqolloo fi dhaboo hin dandeessu. Qaaqaa san aboo hedduudhaan itti yaadee garuu humna hin qabu na caccabsanii. Isaan mana biraa seenanii keessaan bahammoo manni ati keessaan baate san xaaqaan isaatillee bakka bahanii waan qabdu. Hayi xaaqaan bakka bahanii ni qabdi bar guyyaa meeqaan itti akeekkadhee nuyi ittiin akeekkadhee garuu san duubaa sammaas gorfaa tokko jira. Dhiiroo gorfaa san keessa mana tokko jira gama xaaqaa saniin duuban. Yooniin asiin bahee fakkeenyaaf amma harki kunillee na cabaadhaati. Waa qabachuu hin dandeessu. Xaaqaa saniin bahee mana sanii gabbu'e mana san keessa fa'aa yoo jiraatan namni manni hedduun akkasitti na cafa kan san ichi duwwee yoo jiraatan hojeetiin harka kanneefi. Amma yeroo nuti si dhufnu kana sumaa fi isaanuma Kadiirii fi Kennaa san qofaatu achi keessa jira mana san keessa. Ichi keessa namaa jiraati ulaan qollofii bar ulaa qollofaniitti qulfii harka qabatanii tattaanii. Isaaniin baay'ee akkamittiin akkamtaa? Hoggaa isin dhuftanii sagaleelleen ulaa baraaboo hoggaa isin jettan qulfii baneetiti isinii gakkute jechuudha. Qulfaa? Amma isaan mana kana qulfaa tokkochaa san keessaa bahuu hin dandeessu. Sila amma gohayi gorfaa hin danda'ammoo kaa. Ni cabsinaa. Hayi gorfaa san keessaa bahuu isin osoo hin taane inuma bahuu hin danda'u. Ulaan qolloffiidha. Qulfii harka qabatanii dhufanii na qixaatan hoggaa na qixaatanii bahanoo qulfii qollofanii kutan. Wanta nyaata maali rootii daabboo habbaa lama naa fidanii goggoytuu eega naa fidan booda na dura kaaniituma kutan ulaa qollofan gamasiniin baas bakkattoota maal akka jiru hin beeku. Siigalee silaan waan amma dura dhufee hubannoo qabu taa'e hubannoo sanirra dhaabbadheetiin bakki kun akkanaa jee keessa eegaan beeke booda xaaqaa sanillee baafachuu danda'a. Akkam dandeessatis mana tokko fidanii waan haareen ta'eef xaaqaa kana gubbaadhaan yoon hin beeku maaltutti aanaa hin beeku. Sababa saniifin harka kannee isaan akkasitti isaan lameen illee silaan cafaquu hin danda'anii harkuma kanneetiin dura taa'ee jechuudha. Akka isaan lameen na cafa kan ta'u jira. Maaliif harkinis ni dhukkuba. Jarri amma gurbaan kaameeraa hogguta akka kaameeraa malee na tumaniitiin akka malee na tumanii hoggaa kaameeraa qabu jiru sanis wanti niin harka kannee dura taa'ee laaffadhee bakka dubbachuudhaan dadhabee firraa illee kadhachuudhaan dadhabee firraa dhiise bas uleen ilmaa'u gahuna jee matummaa nuukaa. Dhiiroo mana kana dhufaniituma si fuudhuu santu dhiirummaa wanniidhaa itti fakkaate moo booshaan laa'u taala hundaafuu meetti dhiisi yoo rabbi jee waliin gabbaanaa uyee baramma maal seeta isaan yaada dhaba malee nuti ammaan tana laal ganaa dhabaan taami ummata duwwa kennaa maaliin kana ajaa'aa kana ishi ummata aboo nasruu jalaa hin hafu kunoo nasruu jalaa hin hafu arraas buruus harka ijaas maan ta'uu saayibban kiyya qaqqaalii fi ijoolleen onni barbadaani jirti guurradheeti akkuma ati guurrattee dhufte sanittiin guurradhee dhufasiif
yooniin an dhalaa sin hanqifne dhiisi maal dhiisi as gubbatti waan dubbatanii dhiisi yooniin an dhalaa isan hanqifne kana hoddaa gubate fakkaatu gabaabaa hamman takka waan hanga qubaasaniis yooniin an isarraan dalayne gurraan irraa muruu ta'a amma booda egaa hordoftoota keenya hordoftoonni azalaadhaa bakka gammaddanutti keessanuu warri gartee gara Aayishaa jalattis dhuftanii kommentii barreessitanii ammoo ani barreeffama isin barreessitanii fi kanallee iddoo jala deematti isin laallee an egaa aliin gartee asirraa fuudhamee booda guyyaa tokko qofaan manatti ol deebi'ee guyyaa tokkichaa sanuu hanga guyyaa tokkoo fi lama haalumaan mijeeffachuu jira akkaataa fi bakka inni jiru qorachuu jira alhamdulillah bakka sana harkadhee isaaniin dhabe malee arra silaa gammachuun tiyyaaliin bayyana bira taa'uu qofaa miti kennaa san qabee akkatti bira kaa'uudha humaatiin yoo rabbi jemmaa sitti dhufna du'aa inuu godha yoo rabbi jigaa viidiyoo itti aantunis walitti deebinaa maalirra akka jirrus arguuf jiraattanii gamana suruutiin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alii yoo dhaamsa qabaatte hordoftoota keetiif. Egaa kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti goddaama kiyya waan nama haqaa ta'ee nasruu bira dhaabbadheef waan narra ga'e harkitanii jirtanii dhiirummaan nam jahan nama fuudhanii nama laaffisanii nama jahan eega na laaffisan booda namni lameen guyyaa meeqa na qixaaxuu sanii miti arraan tana nasruun nama haqaatii nama dhugaatii irraa illee hafuudhaaf hin deemu an jechuudha kanaa saniin godha osoo hin jenne saayibban kakka isaanii jajjabaa meeqaan qaba takkaatu an saayibban kiyya kaniin qabu san eegana dhufe nasruun eegana bira dhufe ijoolleen meeqaatitu bilbila kiyya irratti narra bilbilee baatee mijaanii walii dhaamaniititi ijoollee walii himanii nama hedduu wajjin ammaan tana za'aa tanatti viidiyoo osoo hin kaatin dura mana guunnee tattaa'u jirra amma halkanii waan ta'eef namni hundinuu baga rabbiin nagayaan si galchee baga rabbii du'arraa si oolchee kiyyaa ummata gowwaa san harkaa baga rabbii si baase jaanii mana kana guutanii ammaan tana bakka kanaa kaanii namuu halkaniiti dalagaa qabnaatiti boru dalagaa qabna jaanii nu biraa kaanii jiranii nu lameen qofaatitu ammaan tana walitti hafee jira nasrulleen haakimaan si keessa jeetiti manni haakimaalleen cufaadha kanutti dhiyaatu amma sa'aan tun sa'aa halkan irraa sa'aa meeqaati namni hedduun sanillee nu biraa kutan haa galatoomanii saayibban kiyya qaqqaalii fi gaggaarii ijoollee jajjabduu meeqaan qabaa amma akkasin na biraa kutan dhaadachaati garuu ammoo ummata gowwaa kana ummata waan godhuu teenyu kana sani jennee hin himnu haakima kiyya boodaan eegaanan haakimamee wanni jee booda walitti deebina ififuu ammaan tana hin wayyoonee duuda kana hundaan na dhukkubaa kanaafuu haakimaan booda walitti deebinaati viidiyoo isinii marraati hammasitti nagaannaa jiraadha ummata Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii ummata naarifattan hundinuu galatoomaadha akkasiiti amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura.